kun dubbii jaalalaati. Dubbii jaalalaa keessatti har'a kan qabadhee isiniif dhiyaate mudannoo nam tokko osoo isin taate maal gootu kan jedhudha. Mudannoo kanas irraa barattan jedhee isiniif dhiyeessee jira. Isin garuu obboleessa keessan jabeessuu hin dagatinaa. Akka viidiyoon kun namni irraa waa baratu akka nama bira gahu like, share, comment gochuu hin dagatinaa. Achumaanis YouTube koo subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Gara mudannoo isin dabarsa. Akkas jetti obboleettiin teenya takka. Boroo koo nagaa keedha. Yaani koo dheeraadha. Ta'us gabaabsee siif hima. Jaalallee koo erga hariiroo jaalalaa waliin uumanne waggaa 4 jirra. Gidduttis walitti buunee araaramneerra. Baay'ee isa jaaladha. Innis akka na jaalatu naaf himaa ture. Halaala osoo hin taane anaa fi inni nama qaaman wal beekudha. Garuu ergaan isa jaalachuu eegale akkasuma waadaa waliif galle baay'ee amala hin taane natti garsiisaa jira. Waan fedhus na gaafata. Garuu ani ammatti jaalaluma dhugaa malee uumaa akkanarraa barbaadus hin fedhu. Kaleessa isaaf jedhee harmee koo obbolootaan koo wal dhabeera. Garuu inni isa yaadatu har'a nagaa yoo ta'u boru amala isaa kan biraadha. Yoon maal taate jedheen na dhiphisin atis jireenyuu na dhiphisaa jirti naan jedha. Akkasuma namni akka garaa koo yoomnaaf ta'a naan jedhee mallaqas narraa fedha. Ani garuu takka gargaare lamas isa gargaareera. Ammas garuu mallaqa hedduu na gaafachaa jira. Anis amma naaf hin danda'amu fuulduratti mari'annaa jedheeni ergasii waan fedhe natti baasa. Ani garuu deebiin qabuuf baay'ee jaaladha waan ta'eef. Heddus natti boonaa jira. Ofii kan balleesseen dhiifama godhee fi akka natti araaramu godha. Garuu dadhabe karoorri fuuldura isaa na waliin jiraachuufis gaafii natti uumaa jira. Ani fuuldura keenyaaf baay'ee yaadaa jira. Akkasuma mana jireenyaa maatiin koo naa ijaaraa jiru. Mana kanas anis isuma waliin keessa jiraatudha hawwiin koo. Akka yaada kootitti ani abbaa manaa fi haadha manaa taanii waliin jiraatudha hawwiin kan koo. Garuu jaalallee koo mallaqa hedduu gargaaruun naaf danda'amaa hin jiru. Sababnis ani isatti garaa jabaatuuf osoo hin taane haala jireenya fuuldura keenyaa mijeessuuf. Garuu inni naaf hin hubatu. Baay'ee narraa fagaachaa jira. Garuu furmaata dhabe. Yoon barreesseef ilaalee cal'isa. Yoon bilbileef kallattiin narraan kaasu. Sammuun koo maraachuuf jira. Isarraan fagaadha yoon jedhe keessi koo nan heeyyamu. Ofii kana balleessaa raawwatee deebi'ee akka waan ani hiriyyaa biraa jaalachuuf jedhetti na fudhata. Ani garuu nama na jaalatu jiraatus namni ani jaaladhu isa qofa. Mee maal naaf qoodda yaada kee naaf himi boroo koo jetti. Osoo isin tahee maal gootu? Ani akka dhuunfaa kootitti yaadni an dhaamu jaakee eega waadaa qofa waliin qabaattan taate akka nam tokkootitti wanni an dhaamu kennaa jaalalaa hin kennaaf. Garuu mallaqa koo ifaajii koo waggaa dheeraa mallaqa guddaa fuudhee hin dabarsuuf. Akka isa kunuunsuuf jaalalli kennaa akka qilleensi hin seenneef hamma danda'ametti haasayaanis kennaa tokko tokkoonis akka bareedu niin godha akka dhuunfaa kootiitti osoo ana tahee. Kaani osoo ulaagaa tokkoon guutatiin ulaagaa jireenyaa yoo hin nikaa yoo hin qubeela haala amantii kootiin hin raawwatiin qabeenya koo dabarseen hin kennu jedha. Osoo isin taate hoo maal gootu? Isinoo mudatee jira. Mudannoo biraas kan irraa baratoo jiraate. Galatooma. Qalbiin galgala dhufa. Qarshiin gaafa qaluma. Qalbiin galgala dhufa. Hunda kan namaa kennu Rabbii maasi dhawwaateere qalbii. Hunda kan namaa kennu Rabbii maasi dhawwaateere qalbii. Shanjijjiiruun itoomiyeessuu gullichaani garaan taanaan hin ta'uun ta'a jaalalaani wal marii tolaani waliin korree shantama yaaf nadaan kan eege shan bubboltee
shanta matata yoo man beeke ani jaalatan kee Fatullee sitti garaan koo arras banaa jira ulaan koo deebituu keetuma onniin koo keekuwwan nama dinquu baay'ee damma akkamitti sitti addaa'e isi murtee nama machaa'e